wanti nuti haasofnu waa'ee qaama saalaa shamarranii fi qaama saalaa dhiirotaa garaagarummaa isaanii, garaagarummaan qaama saalaa shamarranii fi garaagarummaan qaama saalaa dhiiraa maalidha kan jedhudha. Hundumti keessan waan akkanaa dhaga'uu ni barbaaddu. Yeroo namni haasa'u garuu safuu jettanii barreessitu. Warra safuudha jettanii too waan tokko namni wanta sin barsiisu tokko yeroo haasa'u safuudha jettanii namarratti murteessuudhaaf eegdu. Gooda keessan keessatti garuu wanta safuu, wanta ija namaa duratti jibbisiisaa ta'e kan raawwatu sinidha warra safuu jettan jechaadha. Waan tokko isinitti himuu barbaada. Maaliifan mata duree kanaan isinitti fakkaate? Isintu jaalata waan akkasii, isintu hordofa. Namni bakka hundattuu mee ilaaluu ni dandeessan. YouTube irratti ilaaluu ni dandeessan, TikTok irratti ilaaluu ni dandeessan, social media garaagaraatiif Facebookidhaan. Amma viidiyoo qaama saalaa dhiiraa yookiin qaama saalaa durbaa argisiisu tokko osoo fidee dhufe viidiyoon kun sheerii hedduu, laayikii hedduu fi viiyuu hedduu qaba. Sababni isaatis sammuun namoota wanta gaarii irra jechuudha, wanta badaa dhaga'u, wanta safuudha ta'e dhaga'u, wanta safuu ta'e barachuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Garuu warri safuudha jettanii naa barreessitan illa safuu osoo ta'e bar jechuudha. Safuudha erga jettanii too yaaddanii amantaniiti gana yeroo nani jecha tokko dubbadhu dhiistanii deemtan koomentii yoo barreessitan hin dhageessanii garuu hin sobdan. Baay'een keessan jireenya sobaa jiraattu. Liis gara mataa keessanitti deebi'aa dhugaa isiniin jedhan. Amma yoomititti fakkeessaa jiraattu yaa nama. Amma yoomititti jireenyi keessa soba, kolfii keessa soba. Maaliif? Yoom dhugaa osoo hin jiraatin duutanii biyya lafa kanarraa dhugaa isiniin jedha. Baay'ee naare maaliif isinitti fakkaate? Kaleessa viidiyoo lama wayii hojjedhatan ture. Maal kan jedhu isinitti fakkaate? Tokko TikTok irratti hojjedhe. Tokko galgala yeroo raftan kadhannaa godhadhaatii rafaan jedhe. Inni lammataa garuu koomentii namootatti irratti hojjedheetan waa'ee koomentii namni naa barreessite irratti jechuudha. Boodarraa ani maalin jedhe viidiyoon dura hojjedhe irratti namni nuti shamarran dhiira xuncaa qabu jaalannaa. Amma kuni sobaame. Kuni sobaam eessatti soba ta'e? Kuni dhugaa jiru? Dhiironni amma dhiirri isin gammachiisu tokko yoo ilaaltan iyyuu dhiira xuncaa qabu osoo argitaniiti osoo filadhu isiniin jedhanii lamaan isaa keessa dhiira qacaacaa wayiitii fi dhiira xuncaa qabu. Dhiira kan fakkaatu tokko osoo argataniiti isa dhiira fakkaatu san qacaaca sanarra kan filattan. Garuu sobdanii fakkeessita waan ta'eef ani akkasitti jedhee dubbannaa safuunaan jettan. Safuun maalidha? Wanta nan ofii kiyya barbaadu tokkoon dubbanne safuudha. Ani ishii nama qacaaca natti hin tol'an. Nama qallaan jaaladhu okkee. Kun fedhii kiyya. Safuun maalidha? Asirratti safuu wanti ta'e tokko hin jiru. Garuu fedhii keessanii hin dhoksitu, yaada keessanii hin dhoksitu. Wanta barbaadanii adda baastanii hin beektan baay'een keessan dhugaa isiniin jedhaan. Wanta safuu ta'e adda baasaa beeka. Wanti safuu ta'e wanti sin goda keessatti raawwatan. Wanti safuu ta'e yoo wanta nama kanatti yoo ta'e wanta nama abbaa manaa namoota wajjin kan wanta adda addaa raawwatan yoo ta'e kun safuudha. Garuu fedhii keessan dubbattan taana kun safuu miti. Ifummaa keetti argisiisa malee kun jechuudha. Okay, gara viidiyootti tasinii deebi'a. Viidiyoon ani nuti shamarranii dhiira qacaacaan jaalannu ispoortii hojjedha warra dhiiraa jedhee hojjedhe sanirratti boodarraa dhiira qunxurroo guddaa qabu jechuun kee hin oolu. Badi asii wanta baay'ee jettee na arrabsite koomentii sanirratti hojjedhe. Koomentii sanirratti maalin hojjedhe? Okay, shamarran dhiirri tokko jechuudha. Ammas dhuguma isinitti himaa asitti dhaggeeffadha. Dhiirri tokko dhiirri sin janu tokko okay, qunxurroon kee xiqqaadha jedhee odoo ifa isinitti himee dhiistanii deemtan baay'een keessan. Kuni sobaa ishii sobaa maaltu soba godhe? Okay, nama qunxurroon qabne amma isiniin jedhe maaliidhaaf barbaadda? Namni bar
kan heerumu jireenya gammachuu jiraachuudhaaf daa'ima da'uudhaaf nama isaaf fakkaatu iddoo isaanii buusuudhaaf bara. Okay? Nama sin gammachiisne wajjin akkamitti jiraata? Dhiifama naa godha waa'ee akkana yeroo naasa'anii garuu kanaan dura hiriyaa qabaadhee maal akkasii miti. Noormaalii garuu namni yaaduu danda'u tokko yaaduu hin danda'a qofaa isaatiitti. Namni sammuu qabu uumamni sin barsiisa. Fakkeenyaaf yeroo guddattan daa'imummaa keessan irraa guddachaa yeroo dhuftan maaltu akka sirrii ta'e, maaltu akka gadhee ta'e, maaltu akka nama duratti haasa'amuu qabu, maaltu akka nama duratti haasa'amuu hin qabne, maaltu akka nama duratti raawwatamuu qabu, wanti nama duratti raawwatamuu qabu waan hundumaa adda baasa deemtan. Sammuu keessan hin yaada nagaa qabaa yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu wanta na gammachiisu wanta na gammachiisne dirqama jireenya keessa seenetii miti kan beekuu qabu. Normaalii sooshaal miidiyaan jira, namni barsiisan baay'eetu jiru. Akkanumaan uumamnu nama barsiisuu danda'a waan akkanaa jechuudha. Kanaafuu dirqamaan maybe baay'een keessa yaaduu dandeessan ani kanaan dura jaalallee dhiiraa qabadheetii miti, heerumeetii miti, garuu hubachuu yaaduu nan danda'a. Sammuu kee hin hojjeta waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maalidha gara viidiyootti deemee yeroo isinitti himu? Isarratanii ifa jechuudha dhiirri sin janajjanu tokko. Qunxurroon kiyya xiqqaadha jedhee oduu isinitti himee hin jaalattanii dhiistanii deemtanii janajjantuun jedheen. Amma viidiyoon duratti kadhannaa godhaa yeroo raftan jedhee fi viidiyoo kana biratti jechuudha. Laayikii guddaa kan qabu, viiyuu guddaa kan qabu isa waa'ee qunxurroo haasa'edha jechuudha. Kanaafuu wanti sin dhagahuu barbaada waan akkanaati waan ta'eef. Kanaafuu safuu jettanii hin fakkeessinaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif bara jireenya keessan keessatti bara dheeraa waggaa 200, 300, 400 kan jiraatan waggaa 100 yoo jiraatanii. Kanaafuu wanta barbaadan adda baasaa beekaa. Wanta barbaadaniif saalfatinaa, dhugaa dubbachuu saalfatinaa, wanta safuu ta'eef wanta safuu hin taane adda baasaa beekaa. Yoo waan nama hatta taate, yoo dhiira ormaa akkanumaan osoo hin eeruun gaa'elaanarra dhiirota wajjin ejjeta taate kana safuun garuu safuun fakkeenyaaf nama akkamitti eeruun barbaada wallalaa jettee osoo na gaafatte fedhii keessatti himuu hin danda'a. Kana ifanii jiru malee akkanuma ani nama yaa ta'u qofa laa ani nama ta'e qofa miti kan barbaadu waan baay'eedhaan madaalitan akka abbaa manaa kee ta'u kan filadhu jechuudha. Waan baay'ee akkamitti namni nama ta'eedhaaf qofa jaalladha. Akkas taanaan akkoo namoota hundumaa nan jaalladha jechuudha. Dhiira biyya lafaa jiran kan. No wanta sin jaallattan adda baafadhaa beeka. Wanta sirrii hin taaneef sirrii ta'e. Wanta safuu ta'eef safuu hin taane. Wanta hunduma safuu. Komentii namaatillee korroojina. Please of ta'aa jiraadha yaa nama maal taatan. Of ta'aa jiraadha. Yaada mataa keessanii namootaaf komentii barreessaa. Tokko safuudha, tokkos jalumatti deebi'ee safuudha. Kun hin saalfattu maalii ati amantaan qabdu? No. Maaliif amantaas keessa fiddanaa? Anaa fi walitti dhufeenya kiyyaaf walitti dhufeenya waaqayyoo keessa maaliif buutu? Ani iddoo koonan beeka bara. Akkasin ta'ina. Dhugaa isiniin jedha. Kun uumama rabbiitii wanta adda ta'e tokkoon wanta hin jirre tokko fideetii miti kan odeesse wantuma jiruun odeesse. Wanti safuu nama jechisiisu wanta hin taane nama odeessisu wanta tokko yoo jiru jechaadha. Viidiyoo kana irratti jechuudha wanti nan dabarsu barbaade maanni of taa'uu qabda. Dhugaa isiniin jedha. Warri dhiiras keessattuu warri shamarranii of ta'a wanta barbaadan adda baasaa beekaa. Namni safuudha. Ani nama safuudha. Wanta safuu ta'e safuudhaan jettan wanta safuu hin taane safuudha jettu. Mee wanti safuu ta'e wanta isin gootan goda keessan keessatti yeroo meeqa isinitti maal? Wanta safuu hin taane safuudhaan jedhina. Baradhaa sammuu keessan addaan bal'isaa yaada itti fayyadamaa sammuu keessanitti. Hunduma keessanii miti kan jedhu beekaa asirratti jechuudha. Hunduma keessanii namni waa'ee jaalalaa yoo haasa'e safuu, waa'ee durbummaa yoo haasa'e safuu, waa'ee dhiiraa yoo haasa'e safuu, waa'ee maalii haasofnu kaa? Waa'ee safara keessa waa'ee buna dhuguu waa'ee maal haasofnu kun oduu miti bara.
Kana shamarran naannoo isaanii jiran buna yeroo waliin dhugan haasa'an. Anti wanti odeessu wanta jaalalaati. Kanas homaa gochuu hin dandeessa. Yoo siif fayyade itti fayyadamaa. Hunduma keessaniif waa'ee qaama saalaa shamarraniif dhiiratii kanaas of sababiin ani jedhee fi akka viidiyoo dhaggeeffataniif akkuma isiniin jedhe waan akkanaati namni dhaga'uu kan barbaadu. Nama wanti gaarii dhaga'uu kan barbaadu yookiin wanta barumsa qabu amma baay'een keessan argitu afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan garaagaraa namoota barsiisan nama isaan hordofuun qaban garuu namoota waan adda ta'e tokko barsiisu jechuudha. Baay'ee hordofu. Kanaafuu wanta safuun taane sababni nani qaama saalaa fi qaama saalaa dubartii fi qaama saalaa dhiiraa jedhee fi akkasiin dhaggeeffatanii fi waa'ee isaanii haasa'uudhaaf miti kan irreechaan maaliif wanta haasa'uun qabu. Qaama saalaa fi qaama saalaa dubartii fi qaama saalaa dhiiraa ilaalchisee jechuudha. Wanti ani haasa'uudhaaf dhufe wantuma hunduma safuun jedhina. Wanti safuu ta'eef safuun taane adda baafadhaa. Akkasumas immoo koomentii namoota hin korrojina. Koomentii namoota hin korrojinaa irraa yaada mataa keessanii viidiyoo kamirrattuu namni kamii waan fe'aa hojjetu yaada keessan qofa kaa'a. Nama hubachuudhaaf yaala. Namni tokko jecha tokko yoo haasa'u maal dabarsuu yookiin maal barsiisuu akka barbaadu adda baafadhaa beekaa malee cal'iftaniituma murteessinaa namoota irratti. Baay'een keessan nan beeka ana baalagee na gootanii na ilaaltan. Garuu baay'een keessan anarra baalagee kan taatantu jirtu jechuudha. Baalagee miti dhugaa isiniin jedha. Sinan jaaladha, sinan kabaja. Walirraa akka barruun barbaada. Walirratti murteessuun gaarii miti. Namoota hubachuudhaaf yaalaa koomentii barreessuu keessaniin duratti namni tokko jecha tokko afaanii akka baatan viidiyoo xumuraa dura. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti maalan jedhe dursa. Qaama saalaa fi qaama saalaa dhiiraaf durbaan jedhe miti. Amma tanuma dhaggeeffatanii viidiyoo keessa seentanii osoo dhaggeessanii fixin jechuudha. Warri na arrabsuudhaaf dhuftan baay'eetu jiru. Koomentii irratti kan arginu ta'a. Kanaafuu namoota hubadhaa. Koomentii barreessuudhaaf muddaminaa hin qabdu isa illee sin jalaan deemu. Koomentii barreessuurraa dhiisuu isiniif wayya. Yookiin yaada guutuu dhaggeeffatanii ta'u ergaan dabarsineeti jechuudha. Okay, viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Please dhugaa isiniin jedha. Namarratti murteessuudhaaf fiignaa walaa hubannu walaa deeggaru wanta gaarii irratti jechaadha. Sinan jaalladha sinan kabajaa. Kana nama hundaanii miti kan jedhe nama yaada namootaan deeggarre nama akkanumaan dubbii caafii qabee fiigu nama akkanumaan koomentii namni tokko safuu jedhe yoo barreesse tokkos jalatti safuu jedha barreessu. Namoota akkasiitti fan viidiyoo kana hojjedhe. Galatooma sinan jaalladha warri yaada keessan naaf qoodan nagaan naaf tura viidiyoo itti aanan wal arginutti. Bye bye.